السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني أبولينا من تابرا هردفتني اللي أندلت كيسان وبكما جرتني جالا اللي كبجان الفيني بكما جرتني إسناغا وسنين ججا ماتنال رفني زرا مال قبتي رفت ججوان قيساني نولو حرمي فاميلي ورمانا كناف حاراتاتا لايك سبسكرايب شير قوچودان نججبيسا إسنين جنة harmee faamilii waan addaa waan babbareedaa sapiraayizii ji'a ramadaanaatiif dhufu isinii qopheessee dhufee jira. Meeshaa babbareedaa itti gammaddan warri barbaadan haaloo jechuun dagatinaa isiniin jechaa farahaana haadha xiqqoo isin farahaana hin qorra maashaallah bakkuma jirtanii salaamtaan nagahaa isin hageettu sheerii laayikii sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessa isiniin jennaa irra deebiidhaan harmee faamilii maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu harmee faamilii meeshaa babbareedaa qabadhee isinii dhufee jira. Mijilisa waan barbaadan waan baay'ee qabadhee isinii dhufee jira. Haaloo jechuun dagatinaa akkasuma obboleeyyan keessaniif sheer godhaadha. Meeshaa keechinii beetii jechaadha, kushiinaa jechaadha, meeshaa kushiinaa jechaadha, duulaaba kushiinaa akkasuma mijilas arabiyaa isa jedhamu sanii waan adda addaa qabadhee isinii dhufee jira. Yoo barbaadan haaloo jechuun dagatinaa akkasuma hiriyoota keessanillee affeeraa isiniin jenna. Waan barbaadan yoo ajajattan nu biraan dhabdanii waa hedduu jechaadha, waa hedduu qabadhee isinii dhufeera. Laayikii sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Wanti haasawu yoo namni jidduun na yaame na harkaa baddi, maatiitu na yaame, maatiin na yaame wanni haasawu barbaade na harkaa baddi jechaadha. Kichini beetiin kana fakkaata. Kichini jechuun duulaaba kushiinaa jechaadha. Hedduu tokko maashaallaadha. Meetira barbaadaniin ajajachuu dandeettanii. Inni kan biraa booksiidha. Booksii kana jechaadha. Yoo barbaadan ajajachuu dandeettanii. Baay'ee bareedaadha. Keessaayyuu mana ijoolleetiif jechaadha. Namni bulee keessa jiru ijoollee yoo qabaattan ijoollee keessaniif baay'ee barbaachisaadha. Hedduu bareedaadha. Akkasuma koorniisii mana keessaa akka barbaadanitti bifa barbaadaniin halluu barbaadaniin maabiraatii galfachuudhaaf ni jira. Wanti hundinuu guute isiniin jedha. Isin wanti isinirraa eegamu haaloo qofa jettanii waan isin barbaachisu ajajachuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo guyyaa guyyaan maruun hedduu ulfaata. Inni qorrallee waan ta'eef hojii mana keessaatiin wal qabate ni ulfaata. Soo gaafa boqonnaa argannee rabbiin biyya keenya biyya nagaatti nu galchee boqonnaa fatra argannee waan garaagaraa waraabne isinii dhiyeessina. Sababa biizii ta'uun irraan viidiyoo guyyaa waraabuun baay'ee rakkisa. Dhugaa rabbi yuutuubii akkuma salphatti achi ilaallee waan irratti hojjetamu namatti fakkaata. Gaafa bira geettee waan tokko hojjechuu eegalte dhugaa dubbachuudhaaf ni ulfaata. Dhugaa yaadni ati qabduu fi wanti ati dubbachuu barbaaddu baay'eedha. Garuu sa'aatii gatteettee yaada kana gulaaltee haasuuftee gadhiiftu hedduu namatti ulfaata. Wanti ijaan laalan tokko gaafa harkaan qaban baay'ee tokko ulfaata. Baay'ee tokko ulfaata jechaadha. Hojii yuutuubaa baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf. Akkana laalanii yoo jedhanii waan salphaa wayii nama fakkaata. Yeroo duraatiif nuufis anaafis salphaa ture. Amma yoo ilaaleen jedhu hojiin isaa hin ulfaata. Maaliif hojiin isaa namuma akka nama hojii idileetti qabatee isa qofa hojjetuuf faayidaa guddaa qaba jechaadha. Nama akka keenya biyya namaa keessatti garana na yaamanii garas na yaamanii uduu jedhaa mimidhataa viidiyoo waraabaa maal jennu kanaaf baay'ee tokkoon ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf. Yaa'u eegataa jiraanne neetworkii bilaashatti fayyadamna waan ta'eef maaliif waan faayidaa qabu tokko harka keenyatti itti fayyadamnumaaf sochoofna malee fuula duraatiif baay'ee nama gargaara waan ta'eef itti sochoona malee dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo waraabaa gadhiisuun ni ulfaata. Baay'ee tokkoon ulfaata. Hangama kiyyatti hedduu natti ulfaata. So inshallah nama boqonnaa argatee yeroo rabbiin nu laaffisetti waan bareeda waliifitu rabbiin nu haa taasisu.
ammaa fi namoonni naaf maatii taatanii meeshaa garaagaraa ajajachuu barbaaddanii haaloo jedha koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Akkasuma yuutuuba kanaa sheer gochuu hin dagatinaa pilees faamilii pilees laayikii sabskiraayibii gochuu akkasuma sheer gochuu hiriyoota keessanii fi hin dagatinaa isiniin jedha. Meeshaa baay'eetu jira meeshaa onlaayinii irraa gadi bu'u. Fakkeenyaaf amma onlaayinii isheen irraa yeroo tokko meeshaa yoo xalabatamu biyya keenyatti illee xalabachuun hin jira jechuudha. Akka feetetti biyya kana teettee biyyatti isheen irraa meeshaa akka feetetti ajajachuu dandeetta. Wanni qabaadhu malee jechaadha. Postal koodii qabaadhu malee waan barbaadde isheen irraa xalabattee mana kan keessi fiduun ni danda'ama jechaadha. Kanallee akkasitti beekaa isiniin jedha. Sagalee kiyya kana amma dhuma dhageeffadhaati hojii irra oolcha. Keessattuu namoonni waan adda addaa onlaayinii irraa xalabachuu barbaadan biyya kanatti xalabatu. Meeshaa barbaadan onlaayinii irraa xalabattanii fakkeenyaaf akka onlaayinii isheen akkasuma albaabii isa jedhamu san jechaadha. Sharikaa lamaan kana yoo meeshaa irraa xalabachuu barbaadan uffata garaagaraa waan garaagaraa keessattuu meeshaan mana keessaa fi meeshaan barbaachisu hedduu jira jechaadha. Isheen irras ta'e jechaadha. Biyya namaa teettanii biyya keessatti xalabachuun ni danda'ama maaliif sharikaan bakkuma feete si fide waan ta'eef jechaadha. Postal koodii qabaannaan jechaadha. Meeshaa tokko biyya namatti ajajadhe akkamiin biyya galcha amma gisee amma as keessatti biyya namaa keessatti meeshaa bitanii galchuun hafee jira maaliif biyya keenyattuu waan barbaachisaa ta'etu jira waan ta'eef kanumaafuu filannoon keessa meeshaa biyya keessa bitachuun haa ta'u malee biyya namaatii bitanii meeshaa galchuun faashina hawwee gowwummaadha xaaxa baay'ata rakkoo itti baay'ata jechaadha. Kanaafuu wama hunduma salphisuuf meeshaa biyyuma keessa bitachuudha. Akkasuma meeshaa tokko onlaayinii irratti yoo argite isheen yoo xalabachuu barbaadde isheen bakka ati barbaadde siif fida jechaadha. Bakka ati barbaadde magaalaa ati jiraattu postal koodii qabaadhu malee murteessaa postal koodii qabaadhu malee isheen illee waan barbaadde yoo ajajatte uffatas haa ta'u meeshaa mana keessaa haa ta'u waan barbaadde mana kan keetti siif fida jechaadha. Kanaafuu meeshaa biyya namaa keessatti bituu hin baay'isinaa homaa nama fayyadu kisaaraa malee isiniin jechuu barbaadeeti. Namoonni keenibaa ajajachuu barbaadan akkasuma qumsaaxinii akkasuma duulaabaa kontiroobiifee akkasuma meeshaa kushiinaa duulaaba kushiinaa namni barbaadanii ajajachuu dandeettanii. Wanti hundinuu guute isiniin jechuu barbaada. Isin sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan sabskiraayibii gochuudhaan nu jajjabeessaa. Fuula duras ramadaanni dhiyaate rabbiin ittiin nu haa ga'u. Namoonni faamilii keessan akkasuma gammachiisuu barbaadanii sapiraayisii godhuunii barbaadan yoo jiraatanii miijileensa akkasuma firaasha tiraasii isa jala wanti adda addaa guute waan ta'eef maatii keessanis yaadadhaa mana isaanis akkuma ofii bareechifattanis bareechifadhaa haadha abbaa keessanis qalbii gammachiisaa isiniin jedha. Wanti hundinuu guuteera yoo barbaadan ajajadhaa. Namoonni barbaadan as jalatti koomentii naa kaayaa isiniin jedha. مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بسم الله مكادريلو قليلا فنتي خزيلو الحمد لله رحماني ننقهبات رمضاني رحمة ساوبي Mateenal Ramadaanas rabbiin ittiin nu haa ga'u. Maatiin Ramadaanaa dhufuudhaaf akkuma beekamu ji'a tokkoo fi bu'ilee muraasatu nu hafee qubaan kan laaqayataa jiru. Rabbi nama ga'e sooma nu rabbi nu haa taasisu. Rabbi nama waggaan itti ga'u rabbi nu haa taasisu. Akkasuma namni galuudhaaf fedhii qabus akkasuma akka carraa karaanis hin banamneef ni jira. Isaaniifis rabbiin karaa haa saaqu. Anaafis du'aayii godha. Nama maatii wajjin soomuu barbaadu yoo rabbirraa taate inshaallah bismillah du'aayiin du'aa nama oolchitu garuu umrii nama dheeressiti jedhani. Kanumaafuu du'aayii nuuf godha. Rabbiin nama maatii ofii wajjin illee sooma nu rabbi nu haa taasisu. Ramadaanni dhufuudhaaf
ji'a tokkoo fi bulii muraasa qubaallaa akkaachuutti hin jirra. Rabbiin ittiin nu haa ga'u. Obboleeyyan kiyya kan toora miidiyaa irratti wal barre hundumti keessanuu maatii keessanis yaadadhaa. Ji'a ramadaanaa maatii yaadachuun dirqama. Ji'a ramadaanaa alaa ta'ee yeroo kamiyyuu maatii ofii dagachuun hin ta'u. Yaadadhaa. Sabiraayisii onnee isaanii gammachiisaa, qalbii isaanii gammachiisaa isiniin jedha. Rabbiin nama sooma kana maatii ofii waliin soomuu nu haa taasisu. Asumaan anaafis du'aa godhaadha. Akkasuma dhiifama viidiyoon addaan na jalaa cite akkasii wal jajjabeessaa. Namni harmee faamiliidhaaf maatii taatan laayikii, sabskiraabii, sheer gochuun dagatina. Obboleeyyan keessan affeeraa isiniin jedha. Waan barbaadan na biraa argachuu dandeetta. Isi heloo jechuun koomentii barreessuu qofa isiniin jedha. Guddaa naa galatoomaa. Warroonni hanga ammaa laayik gootan, sabskiraabii gootan, akkasuma sheer gootanii faamilii keessanis affeertan naa galatoomaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf akkuma isiniin jedhee baay'ee ulfaata. Yeroo hunda laayivii seenuun ammoo salphaadha. Garuu baay'ee tokko waan faayidaa hin qabneef viidiyoo waraabutu irra baay'ee bareeda. Sanumaafuu guddaa naa galatoomaa isiniin jedha. Warroonni hanga ammaa nu jajjabeessitanitti, warroonni hanga ammaa waliin jirrutti yaa wagisee mara waan basiidha. Yaani viidiyoo waraabuun kun amma basiidha isiniif fakkaata malee baay'ee ulfaata. Nama isa bichaa hojii godhatee asirra oolu yoo taate malee jechaadha. Nu mana namaa keessa dalagaa waa hojjetu kanaaf baay'ee itti ulfaata. Akkuma yuutuubiin hin dadhabiniif ammoo akkuma sa'aatiin xiqqishu nama jalaa hin deebiniif malee fuuluma dura yaani irratti hin hojjedha jettee yoo itti fayyadamte malee baay'ee ulfaata. Maaliif biyya namaa kana keessatti yeroo tokko yeroo mara yeroo argatanii waa hin baratanii namni barnoota baratu fakkeenya barnoota quraana waa baratu akkasuma dalagaa mana namaa keessaa wal qabatee waa hedduu shan gaggeessuun onlaayinii irratti hedduu ulfaata jechaadha. Maaliif yeroo tokko amma laayivii yeroo banu yeroo viidiyoo waraabnu ammaaf nama fayyadaa osoo hin taane borumaaf jechaadha. Akka yuutuubiin nama jalaa hin dadhabiniif jechaadha. Yeroo marallee laayivii seenuun ammaa faayidaa qabu osoo mijatee viidiyoo maranii irra faayidaa qaba jechaadha. Akkanumaaf Rabbiin nu haa gargaaru. Onlaayinii irra oolaa quraana barachuunis namoota quraana baratanii onlaayinaa kanarratti namoota barnoota qabaniif barnoota idilees fakkeenyaaf barnoota idilee fi barnoota quraanaa hin qaba. Walitti garuu viidiyoo maruun hedduu ulfaata jechaadha. Mana namaa keessa dalagaa viidiyoo hojjetaa onlaayinaa irratti gadhiisuun baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf. Amma mana namaa kana keessatti ni ulfaata. Garuu mana kee keessatti yoo inni biyya kan kee keessatti wanti hunduu karoora sagantaadha yeroodha jechaadha. Yeroo itti kennitee kan hojjettu. Amma asitti dalagaa namaa ni daladdaa sa'aatii fakkeenyaatti karoorfattisanitti si mijachuu dhabuu danda'a. Sa'aatii viidiyoo itti maruu barbaada. Yaadas qabaadhu waan addaayyuu waan si mijatee waan si ife tokko baaftee dubbachuudhaaf dubbisuudhaaf sa'aatii fi sagantaa itti godhachuun hedduu ulfaata. Sa'aatii ati saganteeffatte sanitti yoo hin dalagaa namaatiif si yaamuu danda'an. So walitti ni ulfaata jechaadha. Fakkeenyaaf quraana qara'uudhaaf haalli walitti namaa hin mijatu jechaadha. Namoota barnoota qabaniif barnoota idilee fi namni onlaayinii kanarratti bakka Rabbiin namaa laaffisetti barnoota garaagaraa qaba. Barnoota idilee qaba, barnoota quraanaa, barnoota amantii jechaadha qaba. Kanaan walitti qabanii barachuun baay'ee tokko hin ulfaata. Maaliif egaa neetwoorkii qabaanne jechamaaf ani mataa kiyyatti waan tolaa kanatti waan faayidaa qabu tokko maaf ittiin fayyadamne jedheeti ittiin fayyadama malee haalli namaa mijateetii miti. Fakkeenya barnoota amantii hordofaa, barnoota idilees hordofaa, dalagaa mana namaa keessa dalagaa ni ulfaata walitti. So isa kana nama isa qofa hojii godhatee waan bareeda irratti gadhiisu akkasuma waan fudhatama qabu waan gaggaarii irratti dalagan qofa faayidaa qaba jechaadha. Waa 3-4 hojjetaa mana namaa keessa hojjetaa barnoota amantii barataa akkasuma barnoota idilees yoo qabaatan barataa isa kana hojjetanii gadhiisuun baay'ee tokko ulfaataa yoo ilaalan waan salphaa wayii fakkaata. Garuu
ni ulfaata. Yoo karoorsanii wanti hunduu namaaf salphata. Karoora yoo itti godhan yeroo yoo itti godhan namaaf salphata. Garuu mana namaa keessatti karooraaf karooressuun waan tokko itti karoorsitee hojjechuudha. Fakkeenya viidiyoo tokko sa'aatii haganaa keessatti sa'aatii haganatti waraabee gadhiisa yookiin sa'aatii haganaa kana waan dubbachuu qabu waraabee dubbadhee gadhiisa yoo jette sa'aatii ati mijjeeffatte karoorfatte sanitti irraa si yaamuu danda'ama. Biyya namaa jirta mana namaa jirta jechaadha. So kanaafuu viidiyoo waraabanii gadhiisuun guyyaa guyyaan sa'aatiin hin mijatu. Nama isa qofa hojii godhate isa bichaa geeddaree jechaadha. Garuu YouTube'n isa bichaa hojii godhatte waan bareedaa waan mataa keetii waan biraa ittiin laaqin waan namaa waan ittiin laaqin waan mataa kan keetii qofa irratti hojjannaan faayidaa guddaa sii qaba jechaadha. Guyyaa guyyatti ji'atti waan faayidaa qabu jechaadha. So asirratti ammoo mana keetii fi biyya kee yoo jiraatte waan si cinquun qabdu. Maaliif karoora wanti hunduu karooraan deema, sagantaan deema, sa'aatiin deema waan ta'eef sa'aatii kan kee irratti waan hojjechuu qabdu ni hojjetta. Waan hojjetamuu hin qabne manni dhiibta. So kanaafuu nama isa bichaa akka nama hojii idilee qabutti hojjete qofatu faayidaa isaa argata jechaadha. Kanumaafuu rabbiin nuuf alaaffisu hunduma keessattuu rabbiin kadhachuutu bareedaadha. Nama isa hojii godhatee hojjeteef akka salphatti nama taa'ee ilaaluuf garuu salphaadha. Yoo isarra gahanii hedduu ulfaata jechaadha. Kanumaafuu namoonni hojjechuus barbaadan niitoorkii tolaa qabaannaan yoo hojjettanis faayidaa isinii qaba. Bilbilli keessan tirfiiyyuu moofee badaami itti fayyadamanii faayidaa irraa argatanii moofes rakkoo qabu jechaadha. Waan bareedaadha waan ta'eef waan nama boruuf nama fayyadu waan ta'eef jechaadha. So kanumaafuu jajjabaadhaa isiniin jedha. Hundumti keessanuu galatooma galanni keessan dachaadha. Akkan jedhee isin galatoofadhu hin qabu. Namoonni turtii yeroo dheeraa hanga ammaa waliin turre dhugaa dubbachuuf jecha namoonni turtii dheeraa waliin turre share gochuudhaan subscribe gochuudhaan like gochuudhaan commentii babbareedduu nama barreessuudhaan galanni keessan dachaadha. Akkasuma namni harmee faamiliidhaaf ammas maatii taatan like subscribe share godhaa. Nama biraan gaha nu guddisa wala haa guddisnu isiniin jedha. Jabaadhaa wal jabeessa galanni keessan dachaadha. Family ውዶቼ ላይክ ሰብስክራይብ ፕሊዝ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ቅጣት አለ። ኦኬ ፕሊዝ ወድሻለሁ ሁላችሁም። ታንክ ዩ ሶ ማች ሄዱ ይስንጃላዳ ሄዱ ይስንከበጃ ሼር ጎቹ ላይክ ጎቹ ሰብስክራይብ ጎቹ ዳን ንገርጋራ ቱርቲ ጋሪ ረቢ ነጋሃ ወለቴ ነው ሀዴቢሱ yeroo gaarii qabaadha. Namoonni meeshaa kana barbaadan koomentii jalatti na barreessaa isiniin jedha. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Aloo jechuun dagatinaa.